fitriitiin isin gahe jecha akka mooltan daawwattoota keenya odoo ammaaf qabaddee dhihaadden isinitti himan Badrii Yusufi. Ayyaanni Iidal Fitrii kan waggaa 1443 bifa garagaraatiin wixata boru kabajamee ooluuf jira. Hawaasni muslimaa soomanaa goolabee jiru Iida al-Fitrii kabajatuuf sa'aatiilee muraasa qofa kan isaaf hafe. Ayyaana Iidal Fitrii boru kabajamee ooluu kana ilaalchisuun maatii hiriyoonni fi qaamoleen garagaraa ergaa baga ittiin isin gahe ammumarraa waliif daddabarsuu itti fufanii jiru. Guyyaa boru jechuun caamsaa 2 bara 2022 ayyaanni Iidal Fitrii kan ganna 1443 haalawwan biyya keessa fi alatti hawaasa muslimaa biratti qophiilee garagaraatiin kabajamee ooluuf jira. Hawaasni muslimaa Itoophiyaa ammoo ayyaana baranaa kana bifa gaddaaf gammachuun kabajatuuf qophii guddaa godhaa jira. Kunis erga haleellaan lubbuu namoota hedduu galaafate naannoo Amaaraa Gondar keessatti musliimoota irratti raawwatame isa uumame. Tibba kana kutaalee biyyattii garagaraa keessatti hawaasni muslimaa ajjechaa kana mormaa ture. Magaalota akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Shaashamanneef Kombolchaa akkasuma kaan keessattis uummanni kuma hedduu ta'u hiriira bahuun ajjechaa kana balaaleffataa oole. Garuu humnoonni mootummaa ummata aariin bahe kanarratti tarkaanfii humnaa olii fudhatuun garii isaanii ajjeesanii kaanis miidhanii jiru. Keessattuu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti tibba dabre kana ummata hiriira mormiif bahe irratti dhukaasa banameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 3 dabruun kaanis madaanii jiru. Ajjechaa ji'a Ramadaanaa kana keessa musliimoota Gondar irratti raawwatame kana qaamoleen garagaraa balaaleffatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa kanneen ajjechaa saniin shakkaman namoota 280 to'annoo jala oolchee jira. Gama biraatiin pirezidaantiin mana maree Islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Muftii Haaji Umar Idris ergaa baga ittiin isin gahee dabarsan keessatti rakkoo yeroo ammaa biyya mudate keessa dabruuf hawaasni muslimaaf kiristaanaa tokkummaa fi waliin jireenya baroota dheeraaf gabbifataniin gumaachaa olaanaa akka taasisan gaafatanii jiru. Oromiyaa keessatti humnoonni mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa ajjeesuu itti fufanii jiru. Erga Ebla 29 bara 2022 Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti humnoonni mootummaa namoota 46 ajjeesanii as haalli naannichaa yaaddoo tahee jiraas jedhame. Ebla 29 bara 2022 humnoonni mootummaa Itoophiyaa sababa hidhattootatu miseensota poolisii ajjeesee jechuun uummata nagaa irratti dhukaasa banuun jumlaan fixanii jiru. Ajjechaa namoota 46 kanas kan raawwate humna addaa poolisii Oromiyaati jedha odeessinu gahe. Addi bilisummaa Oromoo ajjechaa Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti raawwatame kana ilaalchisuun ibsa baaseen balaaleffatee jira. Ibsa isaatiinis manguddoo ganna 70 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 15 ajjeefamuu eeree jira. Ajjechaan Oromiyaa bakkoota garagaratti cimee jiru kun erga dhiheenya kana mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf opporeeshinii bal'aa eegaluu ibseen booda. Akka odeessanu gahetti hidhattoonni naannicha keessa sosohan haleellaa poolisoota konkolaataa piikaappiin imalaa turan irratti fudhataniin miseensota poolisii 10 battalatti ajjeesuun 3 ammoo madeessan. San booda guyyaa 29 bara 2022 humni addaa poolisii Oromiyaa aariin dhufanii namoota nagaa meeshaa maleeyyii fixanii jiru jiraattonni erga haleellaan kun raawwatame aanaa Adaa Bargaa naannawa akka Mugar, Reejjii, Jimaata fi Hincinnii keessatti yaaddoon nageenyaa cimaan uumamee jira. Humnoonni achitti bobbaafaman manneen irra naanna'uudhaan namoota nagaa ajjeesuu fi gidirsuu itti fufanii jirus jedhame. Magaalaa Jimaataa jedhamtu keessatti ammoo manneen jireenyaa uummataa ibiddaan gubanii jirus jedhame. Mootummaan naannoo Oromiyaa ajjechaa namoota nagayaaf poolisoota irratti raawwatame jedhamu kana ilaalchisuun ibsa laate hin qabu. Garuu godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu keessatti sakatta'iinsa taasifameen miseensota ABO 5 irratti tarkaanfiin fudhatamee jiru miidiyaaleen arraata mootummaa Itoophiyaa ta'an. Kana malees miseensonni biraa 18 booji'amee jira gabaasni OBN. Suuraa namoota waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessa soso'uun waliin fakkaanne gargaaramuunis maxxansee jira OBN. Dubbataan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii Adaa Bargaa keessatti namoonni nagaa 46 humnoota mootummaatiin ajjeefamu fuula Tiwiitara isaan irratti tibba dabre kana barreessanii jiru. Namoota ajjeefaman keessaa tarree maqaa namoota ifa baanii 15 maxxansee jira.
Maalii keessatti awwaalcha jumlaa reeffa namoota baay'ee ajjeefame argameen waraanni Faransaay shakkamee jira. Bakki awwaalchi reeffi namoota itti argame tun buufata waraanaa Faransi cinattis jedhame. Kun ammoo waraanni Faransi akka shakkamu taasise. Faransi ammoo himata kana haaluun ajjechaa kana mindeeffamtoota Raashiyaa kanneen Maalii keessa hojjetantu maqaa waraana biyya kootii xureessuuf raawwate jetti. Garuu Raashiyaa fi mootummaan Maalii waakkata Faransi kana fudhatama dhoorganii jiru. Faransi erga bara 2013 kaasee finciltoota islaamummaa loluuf Maalii keessatti kanneen argaman loltoota kuma hedduu achii qabdi. Gurraan dhala dabree keessa ammoo bobbaa jihaadistoota loluu dhaabuun waraana ishii Maalii baasuuf akka jirtu ibsitee turte Faransi. Faransiif gamtaan Awurooppaa ajjechaa kanaaf mindeeffamtoota Raashiyaa Wagner keessatti argaman shakku. Raashiyaan ammoo dhaabbata Wagner waliin hidhata akka hin qabne ibsiti. Waraanni Faransi maadhee waraanaa Goosii jedhamu ebla keessaa humnoota Maalitti dabarsanii kennanis jedhama. Faransi himata kana qulqulleessuuf diroonii ergaa turuu himuun ebla 24 bara 2022 reeffa namoota 10 arguu himte. Namoonni naannicha turan garii reeffa sanitti dhagaa darbataa kan turan yeroo ta'u kaanis viidiyoo waraabaa turanii jetti Faransi. Suuraan qulqullinni isaa gaxaanaa ta'e bahe kunis yeroo namoonni ajjeefaman awwaalaman ni agarsiisa. Dubbataan waraana Maalii Koloneel Suleyman Danbal ammoo reeffi namoota ajjeefamanii guyyoota muraasa dura tahuu eeruun kunis osoo waraanni Faransi mooraa Goosii waraana Maalitti dabarsanii hin kennin kan raawwatame jedhan. Reeffa jumlaa kanas ummanni argee odeeffannoo laatu fi himanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa ammoo ibsa baasin ajjecha kanaaf Faransi himate. Kanneen ajjeefaman sunis horsiisee bultoota Maalii kanneen dhiheenya kana loltoota Faransiin to'atamanii jira. Faransi ammoo namoonni to'annoo jala oolan sun gadhiifamanii jetti. Gama biraatiin akkaawuntiin Tiwiitaraa odeeffannoo kana dursa maxxanse haqamuun isaa shakkii uumee jira. Namni akkaawuntii kana ji'a amajjii keessa kan bane yeroo ta'u lammii Kolombiyaatis jedhama. Kan inni fayyadames miidiyaa hawaasa Raashiyaa VKontakteedha. Garuu suuraa profaayilii isaa jijjiiraa ture namni kun yeroo odeeffannoo namoonni ajjeefamuu kana maxxanse ammoo suuraa ajajaa waraana Maalii Aasiim Gooyitaatti fayyadamee jira. Yakka waraanaa naazii ganna 78 dura raawwatameef Jarmaniif Xaaliyaan wal himataa jiru. Jarman Xaaliyaan yakka waraanaa bara lola naazii raawwatameef gumaana gaafataa jirti jechuun mana murtii waraanaa idil addunyaa ICJ'tti himatte. Akka Jarman jettutti Xaaliyaan himataalee bara 2012 keessa akkan simanne Jarman mirkaneessite deebistee haaromsaa jirti. Bu'uuruma kanaan himataalee 25 kanneen qophaa'an gara mana murtii waraanaa idil addunyaa ICJ'tti galfattee jetti Jarman. Garuu himataalee kana kan hin fudhanne tahuu ibsite. Himataalee kanneen garii manni murtii Jarman gumaan akka bahu murteessee jira. Barliin akka jettutti Xaaliyaan gamoolee manneenii lama abbummaan Jarman ta'an magaalaa Room keessatti argaman gurguruuf deemti. Tarkaanfiin kunis tooftaa gumaa argachuuf dhiibbaa ittiin gootu jetti Jarman. Manni murtii Xaaliyaan manneen Jarman kooti jettuun Xaaliyaan Room keessatti argaman akka gurguramaniif ji'a kana gaafa 25 murtii laatuun dirqisiisuuf jiras jedhame. Manneen kunis kuusaa seenaa fi manneen barumsaa if keessaa qaba. Wallibdeen Xaaliyaaniif Jarman kun kan eegale bara 2008 keessa yeroo ta'u Xaaliyaan yakka bara naazii raawwatameef Jarman yuuroo miliyoona 1 akka baastu gaafattee ture. Kunis maatii namoota 9 kanneen bara naazii keessa namoonni jala ajjeefamaniif ni qoodama. Tokkoon isaanis yuuroo 840 ni argatu. Bara 1944 keessa ture jechuun ganna 78 dura waraanni naazii Jarman lola addunyaa lammaffaa irratti namoota Xaaliyaan 203 jumlaan kan ajjeesan. Jarman ammoo biyyoota lolli naazii miidheef yuuroo miliyoonaan erga lolichi bara 1945 xumuramee gumaa laatu fi himti. Jarman hanga dhimmi himata kanaa qulqullaa'utti Xaaliyaan qabeenya Jarman biyya ishee keessatti argamutti akkan buune mana murtii ICJ'tti cimsitee gaafatte. Wallibdeen Jarmaniif Xaaliyaan kun yeroo waraanni Raashiyaaf Yuukireen dhiibbaa dinagdee cimaa addunyatti fideeti. Manni murtii ICJ biyya Hoolaandii magaalaa Heegitti kan argamu yeroo ta'u mana murtii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waldhibdee mootummoota jidduutti uumamu ittiin furuuf hundeesse. Walqocolloon biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa lama Jarmaniif Xaaliyaan jidduutti dhalate kun aadaa wal dandahuun Awurooppaan barootaaf qabaachaa turte ni miidha jedhamee sodaatama.
Sagaleen jeneraala waraana Afgaanistaan duraanii miliqee ba'e ayyaana iidaa booda Taalibaan irratti waraana banuuf qophiidha jedha. Qondaalli waraanaa mootummaa Ashraf Gaanii Taalibaaniin ari'atame iida booda waraana eegaluuf akka jiran dubbata. Lola kanaafis hidhattoota fi gurmuulee isaanii qindeessanii qophiirra akka jiran himanii jiru. Gulantaa urjii lamaa kan qabu jeneraal Saamii Saadaat turtii ji'oota 8 Taalibaan biyya bulchaa ture lammiileen Afgaanistaan rakkoolee hamaa mudatan jechuun himan. Kanatti xumura gochuuf ammoo lolli falaa jedhanii jiru. Jeneraalli kun iida booda lolatti seenuuf gara biyyatti deebi'uuf akka jiranillee himanii jiru. Gareen Taalibaan ji'a hagayyaa bara dabree keessa erga loltoonni Ameerikaa biyyattii ba'anii guyyoota 10 qofatti biyya ganna 20 deebisee qabatuuf gammoojjii lolaa ture dhuunfate. Jeneraal Saadaat wareegama barbaachisu hundaa baasuun Afgaanistaan deebisnee bilisoomsuuf lolatti deebinaa jedhan hanga guutummaa Afgaanistaan bilisoomtutti lola itti fufnas jedhan. Qondaalli waraana mootummaa duraanii kun Taalibaan heerota shari'aa Islaamaa ifiifitti dabaleen biyya bulchaa jira jechuunis himatanii jiru. Ji'oota 12 dabran waan gaarii arguuf hawwiin eegaa turuu kan dubbatan qondaalli kun Taalibaan biyyattii gara hamatti oofuu malee biyyattii fooyyessaa hin jiru jechuunis qeeqanii jiru. Addatti ammoo dubartoonni fi shamarran xixiqqoon heerota amma Taalibaan diriirsen miidhaman jechuunis qeeqanii jiru. Sagaleen jeneraal Saamii Saadaat miliqee ba'ee duula waraanaa maqaa Afgaanistaan deebisanii bilisoomsuu jechuun eegaluuf akka jiran kan ibsu. Qondaalli waraanaa duraanii deeggarsa alaa gaafa qaban Taalibaaniin injifataman akkamitti yeroo Taalibaan lafa qabatee jiru kana Afgaanistaan deebisanii bilisoomsaniin gaafiidha. Jeneraal Saadaat hoogganaa finciltoota NRF kan ta'an Ahmad Masuud waliinis hariiroo cimaa akka qaban himanii jiru. Qaamota alaarraa deeggarsa humaatu argataa akka hin jirres qondaalli Afgaanistaan duraanii kun ibsanii jiru. Tole daawwattoota keenya oduu namaaf qabannee dhiyaanne isaan gammada daawwattan ture ammas irra deebi'uun hordoftoota amantii Islaamaatiin baga jala bultii ayyaana Iidal Fixrii